An akka maammee fooqii gaarii tokko dhabus. An akka maammee makiinaa paaraadoo tokko dhabus. An akka maammee mana jireenyaa bareedaa tokko dhabus. An akka maammee horii baankii dhabus. Jaalala dhugaan sii qaba. Kan hin moofamu, kan hin dulloomu. Unneerra. Wallahi dhugaan si jaalala. Dhugaan jaalattaa hin shakki taa'e. Jaalala dhugaan si jaalala sii jedha. Yoo dhuguma na jaalatte maammee wal na barsiisi. Sirra dhufte hayaadee minagaayate gama xiyyaan bitadhe sheenaan keenafne nafti akka wayaa gara na baateeti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate eega sirra dhufte hayaadee minagaayate gama xiyyaan bitadhe sheenaan keenafne nafti akka wayaa gara na baateeti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate sajjateetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaati qabaani yoo rabbiin je'e kaayyotootti sumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetti keessa bahaa inni hiyyee sajjateetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaati qabaani yoo rabbiin je'e kaayyotootti sumaan gahaa jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa sanaafuu maqaa dhabaa naaf moggaasinii hin jejjeriin akka rabbiitis waan beekanii abdatamaan rabbumaa qabeenyaa miti addunyaa fiixeensa bariitii hin dhabamti. Sirra dhufte hayaadee minagaayate gama xiyyaan bitadhe sheenaan keenafne nafti akka wayaa gara na baateeti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate eega sirra dhufte hayaadee minagaayate gama xiyyaan bitadhe sheenaan keenafne nafti akka wayaa gara na baateeti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate.